Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophii Babaaroo eegallee qophii kanaan egaa keessummaa jabduu kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan jabduu qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru aadde Askaaleedha. Aadde Askaaleen tibbana kana kitaaba bu'uura barreeffamaa afaan Oromoo jedhu maxxansuudhaan uummata biraan geesseeti kan isheen jirtu. Aadde Askaaleen egaa eenyudha kan jedhu akkasumas immoo kitaabi kun qabiyyeensa ijoon of keessatti qabatee jiru maanni kan jedhu waliin dubbannaa isin bakka jirtanitti nu daawwachaa nu faana turaa kan inni isiniin jedhu Alleensaa Fufaati. Aadde Askaalee baga nagaan gara istiidiyoo keenyaa dhufte jenneerra. Baga nagaan eddaniin jedha. Baga gammaddes. Ta'u tole galatoom. Ayye kitaaba bu'uura barreeffamaa afaan Oromoo jedhu kana tibba kana eebbisiisuudhaan uummata biraan geesseeti jirta. Bu'uurri barreeffamaa afaan Oromoo yoomidha kan inni barreeffamu eegalee kan jirurraa eegallu qophii keenya. Ta'u bara 2008 irraan eegale. Sirni eebbaa kitaaba kana akkam ture? Waaqayyoof galatu sirni eebbasaa egaa waan hundumaa waaqayyootu nama gargaara. Alli jirus namoonni dhufanii hirmaatanis walumaa galatti iddoo sanatti wanti ta'e sirni isaa hundumtuu baay'ee waan namatti toludha. Miira akkamiitu ture? Baay'ee waan namatti tolu. Miira tasgabbaa'aa, miira nama hawwatu ture. Maaltu ka'umsa siif ta'eeti kitaaba kana maxxansuuf kan kaate? Gaariidha. Ani barsiiftuun ture sadarkaa gadiirraa amma sadarkaa olaanaatti barsiiftuun ture. Yeroon barsiisu adeemsa baruu barsiisuu keessatti wantoota gaaffii natti ta'anii sanarraa ka'eenanii tariituun qorannoo geggeesse wanta kanaaf argachuu hin danda'a yaada jedhuunidha. Kanin gara kanatti nageesse egaa qabxii sadiidha ijoon ka'umsa guddaa kan naa ta'e tokkoffaan yeroon baradhu afaan baradhu wantoota akka barataa tokkotti deebii barbaadu inni lammaffaan immoo yeroon barsiisu barattoonni hin gaafatu waa baruudhaa fi wanta hin gaafatamu sanaa fi deebii waan ta'u sadaffaan immoo seenaa magamaa ogbarruu Oromootiin jiru maaliif ogbarruun Oromoo hin barreeffamne jechuu miti baay'ee barreeffamee jira waggaa 331 dura barreeffameeti jira garuu gargar wanti wal qabate duraa duubaan hin jiru kanaaf seenaan asiif achi harkifamu waati tokko ta'ee hin jiru kanaaf waan sanallee wanta walitti araarsu kan jedhu qorannoo yoon hojjedhe tarii waan sana argachuu hin danda'a yaada jedhutu gara qorannootti na fide qorannoon geggeesse gara kitaaba kanatti tun dhufini seenaa ogbarruu Oromoo gama qubeettiin barreeffame jedhuni naannoo 2008 kaasee amma 2012tti qorannoon hojjechaa ture jechuudha. Mee aadde Askaaleen bu'uura barreeffamaa afaan Oromoo maxxansitee uummata Oromoo biraan geesse kun eenyudha jechuun isaa hin hafu. Si wal baruu fedha daawwattoonni keenya namni tokko waa tokko gaafa sirkaa fudhatu eenyu namni kun jedhee baruu fedha waan ta'eef xiqqoo osoo daawwattoota keenya wajjin wal barte. Ta'u ani Askaalee Tarfaa Seebaan jedhama. Godina Qeellam Wallaggaa ana Aroo Sabbuuttidha kanin guddadhe baha Wallaggaatidha kanin dhaladhe abbeen koo hojjetaa mootummaa turanii naannoo sanadha Qeellam Wallaggaadha jechuudha naannoo sanatti guddadhe barsiiftuun ture barsiiftuu afaan Oromoon ture akkuma sila sii kaase sadarkaa gadiirraan sadarkaa olaanaatti barsiiftuu afaaniin ture barnoota digirii lammaffaa kiiloo 6 afaan ogbarruudhaa fi fooklerii furadheeraa kan immoo baradheeraa isumaanituun barsiisaa jiru amma yeroo kana biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaarraa qindeessituu garee misooma afaanii ta'een hojjechaa jira jechuudha. Barsiistuun ture jettee hojiin barsiisummaa akkam? Ani hojii kam keessaa hojii barsiisummaa nan jaalladha. Baay'ee namatti tola hojii barsiisummaa kan fakkaate hin jiru. Sammuu qulqulluudhaani barattoota nama ijoollee qulqulluu jechuun dandeessa. Kana hojiin olta sitti tola. Bor fayyaadhaaf biiroodhaaf wanta ta'an oomishta waan ta'eef. Hundumtuu achi madda waan ta'eef bakka sanatti hojjechuun baay'ee namatti tola. Barsiisummaa nan jaalladha hojii jiru keessaa. Dhugaadha barsiisaa jechuun dhaloota kan qabu bakka hundumaa beektota jiran oomisha kan baasu barsiisaadha. Kanaaf barsiisaadhaaf galanni guddaan hin ta'a. Kitaabni bu'uura barreeffamaa afaan Oromoo jedhu kuni ijoonni of keessatti qabatee jiru qabiyyeen of keessatti qabatee jiru maalidha? Gaariidha. Bu'uurri barreeffamaa afaan Oromoo jedhu
boqonnaa lamatti qoodama. Boqonnaa lama jala mata dureewwan adda addaa jiru. Qabiyyeen boqonnaa tokko jala jiru tokko barreeffama afaan Oromoo bara 1682 kaasanii barreeffamanii bara weerara Xaaliyaaniin dura yeroo weerara Xaaliyaaniitiin booddee yeroo sirna dargiin booda kan of keessatti hammatee jira. Qabxiin lammaffaa immoo gama qubee ittiin barreeffameen immoo maal fakkaata kan jedhu qabiyyee sana keessatti hammatamee jira. Qubeen ittiin barreeffamaa ture tokko qubee laatiiniidha. Qubeen laatiinii immoo bifa sadii keessa baheetu isarratti ittiin barreessinu kan ga'e qorannoo sanaa hin argadhe waan ta'eef qubee laatiinii akkuma jirutti fudhatamee afaan Oromoo ittiin barreeffame. Inni lammaffaa immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiitti fayyadamuudhaan ittiin barreeffamaa turamedha. Inni sadaffaan immoo akka har'a afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaatedha. Qubeen ittiin barreeffamaa ture kan biraan giiziidhaan. Qubee giiziinis afaan Oromoo barreeffamaa tureera. Keessumatti Onesimoos Nasiifaa Astarfaa kitaaba qopheessanii ittiin afaan hiikaa turaniiru. Gaazexaan Bariisaas bakka kanatti hojii guddaa hojjeteera. Kan biraan immoo dagachuu kan hin dandeenye Luubaa Dafaa Jamoo kan jedhanii kitaaba gurguddaa qubee giizii kanaan hojii guddaa hojjetaniiru jechuudha. Inni kan biraan immoo qubee Arabaatiinis namoonni barreessan turaniiru. Inni dhumaa qubeen ittiin barreeffamaa ture qubee Sheek Bakirii Saphaalooti. Sheek Bakirii Saphaaloon akkuma biyyattiitti nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii tolchanii yookaan immoo boocanii qubee 28dha. Qubeen suni kitaaba kana keessatti hammatee jira. Innumti isaan boocaniyyuu jechuudha. Ittiin naannoo sanatti naannoo Dirredawaa Hararitti ittiin barsiisaa turaniiru. Kanadha. Qabxiin inni ittaanu immoo tattaaffiin kaleessaa isarraatiif bu'uura inni buuse kan jedhudha. Qabiyyeen isaanii kan biraani. Inni ittaanu injifannoon qabsoof argame bu'aa guddina afaanichaatiif fide kan jedhudha. Qabxiin inni ittaanu egereen afaan Oromoo maali? Dhaloota har'aarraa maaltu eegama? Qabxiin dhumaa seera barreeffamoonni kanaan dura turan sun sirnoota darban keessatti barreeffaman of keessatti hammatamanii jiran maal fakkaatu kan jedhu maaliifii sana keessatti faayidaa guddaa qabu waan ta'eef qabiyyee ta'anii kitaaba kana keessatti hammatamanii jiru. Isaanis sirna tuqaalee qubguddeessa jechoota maxxananii barreeffamuu qabanii kan jedhu eessatti maxxanuu qabu akkamittiin barreeffamuu qabu kan jedhu as keessatti hammatamanii jiru jechuudha. Kitaaba kana dubbisaan ture erga guyyaa laman tokko argadee dubbisaan ture as keessatti qubee laatiniitii fi ka'umsi isaa kuush Gibsi duraaniiti jedha. Seenaa akkasiifaa of keessaa qaba. Mee sun maalirraati mee qorannooti geggeessite irraan immoo maal argatte kanarratti? Haa ta'u argannoo hojiiwwanii namoota yeroo darbaniiti kun namoonni adda addaa dhimma afaan irratti asii facharca'ee jira malee barreeffameera. Hojii guddaan hojjetameera gama afaaniitiin. Qorannoo adda addaa irraa barreeffamoota adda addaa barbaaduudhaan gadi fageenyaan barbaaduudhaan kan hin argadhe maddii qubee laatiinii uummata kuushidha. Kuush Gibsi duraanii kan isaanii ta'e jechuudha. Isa kanarraatu gara Feniqaanotatti deeme. Obbolaan Gibsi duraaniiti. Uummata Gibsi duraanii warra kuush ta'anidha. Feniqaanonni obbolaawwan isaanii jechuudha. Gara Feniqaanotarraa immoo gara Giriikiin deeme. Giriikonni isaanirraa Feniqaanotarraa baratanii jechuudha. Isarraan baratanii giddugala daldalaa ture Giriikii itti fayyadamaniitu achirraa immoo gara warra Roomaatti deeme jechuudha. Laatiinii warra Roomaatti achitti ce'ee laatiinii warra Roomaarraa immoo warra Awurooppaa achuma keessa jiran fudhataniitu isaanirraa barataniitu ittiin hojjechaa turaniitu qubee laatiinii jedhanii moggaasan malee warrumti laatiinii Roomaawiin suni warri laatiinii Roomaa sun qubee laatiinii jedhanii ofii isaaniitiin hin moggaafanne. Warra Awurooppaatu isaanirraa fudhateetu qubee laatiinii jedhee moggaase malee maddumti qubee kanaa uummata kuushiidha jechuudha. Uummanni Oromoo uummata kuush keessaa isa tokkodha jechuudha. Uummanni kuushii afaanota adda addaa dubbatan jiru. Isaan keessaa uummanni Oromoo isa tokkodha jechuudha. Inni kun wanti sii dhugoomsu jira. Amma addunyaa irratti bu'uurri
dimokiraasii uummata Oromoodha jenna mitire isuma kana iyyuu nu goomsaa jechuudha. Maaliif sabni kun dhuguma waa kalaquu danda'a. Kalaqaan beekamaa si jechisiisa. Kanaaf addunyaan irraa waggaa 200 kan isheen Ameerikaan humtuu sirna dimokiraasiidhaan kan isheen ittiin bulaa jirtu waggaa 200 jechuudha. Waggaa 200 dura uummanni Oromoo sirna gadaadhaan bulaa ture jechuudha. Sirna ijaarrateetii ittiin bushaa ittiin wal bushaa tureera jechuudha. Inni kun gaafa taa'ee ilaalu isa kana hin dhugoomsa. Uummanni kun uummata waa kalaquu danda'udha. Maaliif uummatichuma keessaa iyyuu bahee amma Sheek Bakrii Sabaaloo kalaqaniiru sirnichatu sana hin simatuuf malee itu simateera ta'ee har'a qubeen afaan Oromoo ittiin barreeffamu tarii sana ta'uu danda'a ture jechuudha. Utuu achumatti haguugamee namni ta'ee kan jedhamu. Dhiibbaa adda addaatiin ukkaanfamee hafeedhaaf malee. Sanuma ta'ee amma ka'umsi Laatiinii qubee afaan Oromoo har'a uummata kuushee Gibxi duraaniiti kanatti jette. Yeroo baay'ee immoo qubee itti gaafa fayyadamnu akka waan biyya alaatii dhufeetti akka ergifannaattis kan fudhatamu jira. Qorannoon garuu kan bira ga'amu ka'umsaa iyyuu kuush akka ta'edha kan isin nutti jirtan jechuudha. Maddisaa qubee kuushiidha. Qubee kuushiidhamee beekamayyuu. Maddumti qubee kan biraa jechuudha. Uummata kuush sanarraa ka'e jechuudha. Giiziinis jechuudha. Afaan biroonis qubee eerogilaafiksii jedhamudha. Maddii barreeffama kamiyyuu jechuudha. Eerogilaafiksii irraatu gara heeraatikiitti ce'e jechuudha. Daawwataan gara qubee Laatiinii amma jennu kanatti fofooyyaa dhufe jechuudha. Jiila adda addaa irratti dhimma amantaa irratti qubee fakkiitti fayyadamuudhaan ittiin barreessaa turan. Heeraatikii immoo wanta guyyuu itti fayyadaman dhimma amantaa kan hin taane. Dhimma yeroo cidhaafaa itti fayyadaman hin taane wanto amma nuun amma ittiin baran namni afaan qubee baanaarii isa qopheessinu dhimma barnootaatiif hin oolchinu. Dhimma barnootaatiif kan oolchinu suni fakkeenya sana natti fakkaata heeraatikii. Wanta guyyuu dhimma itti ba'an ittiin dhimma ba'aa turan jechuudha maddisaa kanaa jechuudha. Kitaaba kana keessatti Oromoo kitaaba bu'uuraa barreeffama afaan Oromoo jedhu kana keessatti har'a irratti jechuudha. Har'a irratti qubee afaan Oromoo ittiin sirreessinee barreessinuu fi hayyoonni baay'een as keessatti maqaa dhahamaniitu jiru. Mee hayyooti sun eenyu faadhaa hojiiwwan isaan hojjetanii qabiyyee kitaaba kanaa keessa waan jiruu fi eenyu faadhaa maal hojjetanii akka fakkeenyaatti qorannoodhaan kanatti as keessa jirtus maalidha? Hayyoonni ijoon as keessatti hojii hojjetanii akkuma silasii kaasaa ture qubee Laatiiniidhaan bara 1682 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa kaasee qubee Laatiiniidhaan barreeffamaa dhufeera. 1809 fi 10 namni Henry Salt jedhamu barreessaa tureera. 1839 namni Kraaf jedhamu hayyoota Oromoo naannoo kana imala hin dhufu biyya Awurooppaa irraa. Asii naannoo Yaafeetee jedhamu. Yaafeeteen kun Shawaa keessatti argama. Qorannoo kanarraan argadhe namoota sana garbummaa miti kan isaan deeman. Namoota sana dhimmuma aadaa maal jedha namni kun kitaaba isaa 1839tti uummanni Oromoo uummata guddaa uummata bal'aadha jedha. Uummata Oromoo biraanii wangeela ga'uuni jedha. Afrikaa guutuudhaan wangeela ga'uudha jedha. Kanaaf inni miishni hojjechuu dhufeera jechuudha. Immoo wangeela irratti hojjechuu dhufe as naannoo Yaafeetee kana Shawaa keessa ture. Namoonni kun bal'aa ta'uu isaanii aadaa gadi fagoo seenaa duudhaa falaasama qabaachuu isaanii argee namoota asii isaa wajjin fudhatee deemee jiru jechuudha. Onesmoos faa dura Oromoonni isaa wajjin kitaaba isaarra jira bara 1839 nama Alaqaa Zannab, Ruufoo, Jagaa, Shoolaa jedhamanii Kraaf kana wajjiniin afaan Yoonaanirraa kitaaba qulqulluu jechuudha. Wangeela Maatiyoos afaan Yoonaanirraa gara afaan Oromootti hiikaa turan. Maaliin hiikanii jalqaba qubee Laatiiniidhaan hiikame jechuudha. Egaa afaan Oromoo jalqaba qubee Laatiiniidhaan barreeffamuu jalqabe jechuudha. Sila waa tokko jedheera qubee Laatiinii akkamii bifa sadii keessa bahee dhufeeti sarraa keessa ga'e yeroo sana qubee Laatiinii akkuma jirutti fudhataniitudha kan isaan ittiin hiikanii iddoo tokko tokko tamma dhaafaan qabu. Dhalee jechuudhaa fi dalee jedhu. Daawwitii abaluun dhalche jechuudhaa fi
daawiti abaluun dalchee jedha akkuma jirutti fudhatanii yesus jechuudhaa fi jesus kan jedhu itti fayyadamu yaa amma nuti fayyadamnu itti fayyadaman jechuudha. Kanaafi qubee akka jirutti warra fudhatanii itti fayyadaman jedhees keessa kaa'eera jechuudha. Kitaaba isa kamirratti akka jirutti fudhatamee itti fayyadamee kaa'eera jechuudha. Kanaaf ayyoonni waggaa 18 Onesmoos faa barreessan dura barreessaa turan Alaqaa Zannab kun nama yaafeeteeti. Yeroo jalqabaatii fi kitaaba afaanuma Amaareffaatti hiikame afaan Yoonaan irraa bara 1818 akka lakkoofsa Awuroopaatti nama kanadha. Afaan Yoonaan irraa gara afaan Amaareffaatti illee kan hiike jechuudha. Gashoolaan faasi ruufoon faa akka fedheen faa yeroo sana turan jechuudha. Nama kiraaf jedhamu kana wajjin barreessaa turan. Akkasuma bara 1842 namni kiraaf jedhamu kuni vookaabileerii hojjeteera afaan Oromoo jechuudha. Bara 1876 ammoo qubee laatiniin barreessuu dhiisaniitu gara qubee giiziitti barreessuu eegalan. Maaliifi qubee giizii kan jedhamu kun isa saabaa jedhamee waamamuudha akka biyya keenyaatti. Qubee saabaa jedhamu gaa hin jiru kaa barreeffama keessa hin argine kanaaf jedheen qorannoon geggeesse keessatti qubee saabaa kan jedhamu hin argine. Akka carraa ta'ee kitaabota adda addaa afaan irratti barreeffaman gama afaan Amaariffaatiin gama afaan biraatiinis dubbiseera. Qubee saabaa kan jedhamu waan hin arganneefin qubee giizii jedha. Kanaafin qubee giizii jechaa jirama. Kanaaf biyya kana keessatti sila bara 1839 afaan Yoonaan irraa qubee laatiiniidhaan afaan Oromootti wangeela Maatiyos hiikanii gara biyya kanaatti ergaa turaniiru. Fudhataman arganne maaliifi biyyattiin kan isheen ittiin hojjettu afaan Amaariffaatiin waan ta'eef bara 1876 deebisanii qubee giiziitti jareemti kun akka fedheenfaa, ruufoonfaa, jagaanfaa, shoolaanfaa, zannaffaa deebi'aniitu qubee giiziitti barreessaniitu gara biyya kanaatti dubbistootaaf yeroo isaan itti kitaaba ergaa turan ture kitaaba isaanii keessaa jechuudha. Isa booddee bara 1894 kitaabi isaanii 1876 suni akkuma siila isa kan qubee laatiinii sana qubee saabaatiin barreessan iyyuu maleessa ammas dhaa yeroo barreessanii daa bakka buusaniiti. Dhaa kan jedhu hin jiru barreeffama isaanii keessa. Onesmoos faa utuu afaaniin hiikin dura jalqaba barsiisaa kan jettu Ingiliffaatiin The Oromo Spelling Book kan jettu sana qopheessanii bara 1894 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhaa daara mataarra kan jirtu dhaan kitaaba isaanii keessa kitaaba xiqqoo tokko jalqaba barsiisaa kan jettu qopheessaniitu sana keessatti dura fidala afaan Oromoo jedhaniitu qopheessanii jechuudha. Amma isaan jalqaba fidala qopheessan kanaafini akka addaa tokkotti fuula jalqabaatti illee ka'umsarra taa'ee jira jechuudha. Ayyoonni Oromoo yeroo jalqabaatiif fidala qopheessanii afaan Oromoo qubee giiziin isaa ta'u barreessuu eegalanii isaaniidha jechuudha. Sana booddeetu macaafa qulqulluu kakuu haaraa kakuu moofaa eega kitaaba sana qopheessanii booda gara afaan Oromootti hiikuu eegalanii jechuudha. Aster Gannoo fi Onesmoos Nasiibii jalqaba barsiisaa sanadha kan isaan qopheessan walii wajjiniin qopheessanii. Ayilee Fidaafaa immoo isaanirraa kan adda ta'e qubee laatiinii isa sila akka jiruutti fudhatamee ittiin barreeffamu sana fooyyessuufadhaaf isaan immoo Onesmoosii fi Aster Gannoo qubee saabaa sana fooyyessan. Dhaan qabu daa jedhanii barreessu sana fooyyessuudhaafitu qubee hojjetan. Ayilee Fidaafaa immoo qubee laatiinii bara 1839 faa ittiin akkuma jirutti fuudhamee ittiin barreeffame sana fooyyessuudhaaf arfii itti godhanii iddoo dheeratutti iddoo jabaatutti qubee dachaa dheeraa sana wantoota mallattoolee adda addaa fayyadamaa turan kitaaba kana adda baasuudhaaf jedhanii arfii itti fayyadamanii jechuudha isaan immoo. Ayilee Fidaa qofaa miti. Ayilee Fidaa gartuu wajjin barreessan jiru. Akkuma biyya kana keessatti isaaniin kan gurmeesse kitaaba isaaniirraan dubbise seensa kitaaba isaaniirraa bakka kanatti gurmaa'anii luba Guddinaa Tumsaatu isaaniin hoogganamu jechuudha isaan. Addisuu Tolasaa kan jedhamu isaanii wajjin jira afaan kanarratti hojjechuu. Baaroo Tumsaan jira. Mitikuu kan jedhamu jira. Ayilee Fidaafaa wajjin dhimma afaan irratti bara 1973 kan isaanii hirmaata dubbii arfiitti godhanii kan isaanii
fidala afaan Oromoo jedhaniiti kan isaan qopheessanii ittiin barreessuu eegalanii egaa asittidha kan isaan eegalan biyya Awurooppaatti tokkummaan kun tokkummaa ijaarsa barattoota biyya Awurooppaa jedhuuni guddina afaan Oromoo irratti hojii gurguddaa hojjechaa turan jechuudha. Achi ta'aniitu hojjetanii biyya kanatti ergu nuuf haa ta'u yeroo jedhani laabrarii Jarman keessadha barreeffama isaanii kan isaan ka'an barreeffama isaanii irraan arge. Tarii qorannoo geggeessite irraan kan ka'e seenawwan darban akkanatti nutti himtee jirta qubee afaan Oromoo kan har'a irratti immoo ittiin barannee barsiisnee aadaa keenya duudhaa keenya ittiin beeksisaa jirru kun immoo inni immoo yoomirraa ka'iti kan inni akkanatti nu bira ga'uu danda'e eenyu faan immoo kan inni hojiirra oole jenne qorannoodhaan tarii yoo argattee ta'ee jedheetan. Isa kanallee argadheera. Egaa jaroonni hojjetan kun barachaa turan. Amma silachitti kaaseera Onesmoos Nasiifaa barataa Oromoo jalqabaati. Bara 1880 keessa nama Guuloo fi Onesmoos barataa jalqabaa Oromoo turanii. Onesmoos Nasiib immoo Aasterfaa ganameefaati barsiisan barataniitu jechuudha. Akka har'a sirna qabatee dhiyaatutti immoo sirna kan qabsiise kitaabuma isaaniirraa kan hin argadhe bara 1968 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo bara 1976 namni Sheek Muhammad Rashaad jedhamu kitaaba fuula afaan Oromoo jedhuuni jecha qubee jedhu irratti arge qubee afaan Oromoo jedhaniitti barreessanii qubee akka jirutti fudhatanii qubee laatiinii akka jirutti fudhatanii ittiin barreessuu of keessaan qabu. Arfii sanallee hin hambisa. Duraa duuba eegeetu abaa daa chaa jedheeti itti fufa qubee dachaa waliin jechuudha. Sirna qabatee akka irraa afaan Oromoo barreessuuf tollutti sanarraatiin arge jechuudha. Sana qofaa mini bara 1980 faa keessaa adda bilisummaa Oromoo barattootaa fi ga'eessotaaf jechuun namoota gurguddaadhaaf ijoolleedhaaf jedhanii barnoota afaan Oromoo jedhanii kan isaan qopheessan as keessa jira jechuudha. Isaanillee hojii gurguddaa hojjetanii. Fuula 88 fi 89 kanarraa barnoota afaan Oromoo barreeffama tokkoffaa kan nama gurguddaa kutaa tokkoffaa jedha. 89 irratti immoo barnoota afaan Oromoo barreeffama tokkoffaa kan ijoollee jedha. Suuraa kitaaba Abaa'oo bara 1980 irraa barraa'e jedha. Inni kun egaa kanarraanii sirna qabatee tachi as dhufeetu hojii guddaa hojjetaniiru isaanis. Kanaan sirna qabachaa dhufeetu bara 1983 jechuudha. Sila qubeen afaan Oromoo ittiin barreeffamaa dhufee isa kana jedhamee tarreeffame sana bara mootummaa ce'umsaa afaan Oromootiif kamtu wayya kan jedhu kana keessa dhamaatii warreen namoonni hayyoonni Oromoo itti dadhabaa turan. Sana keessa kamtu wayya jedhameetu bara mootummaa ce'umsaa suuraan illee as keessa jira yoom filatame adoolessa 15 bara 1983 dha dhimmi afaanii kan murtaa'e isa kana pirezidaantii duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaarraani odeeffannoo isaa argadhe suura isaallee isaanumarraan argadhe yeroo sana kamtu wayya jedhameetu qubeen laatiinii guutumaan guutuutti afaan Oromoodhaaf mijataa akka ta'e akka wayyuu afaan sun afaan barreeffamaa ta'e sagalee afaan Oromoo keessa jiru bakka bu'uu danda'a jedhameetu keessa filatameetu yeroo itti afaan barnootaa, afaan hojii, afaan saayinsii, afaan teekinooloojii jedhee amma itti fufnee jirru ta'ee jechuudha. Kitaaba bu'uura barreeffama afaan Oromoo kana gaafa barreessitu keessatti wabii yookiin ragaa haala kamiin argachaa turte? Haala kamiin sassaabachaa turte ragaalee? Ragaani qorannoo ulaagaa qorannoon tokko guutuu malluu eeggateetidha. Qorannoon sun kan geggeeffame ragaa bifa adda addaanidha kan hin argadhe tokko iyyaafataan namoota gaaffii gaafachuudhaanidha jechuudha. Namoonni naa heeru iyyaafadhe jechuudha. Kan namni naa heereen hin bira gahaa jechuudha. Abaluun hin gaafadha abaluutu jiraadhaan miti. Iyyaafannaan kan namni naa heeran heeruudhaan hin bira ga'ee gaaffii gaafachaa ture. Kan biraan immoo kitaabota jiran barbaadee dubbisu dookumentii barbaadee dubbisuudhaan jechuudha. Kuni biyya keessaas biyya alaan namooti naa gumaachan namooti na gargaaran keessumaa dagachuu kan hin dandeenye Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaaba kanarratti kitaaban argachuu hin dandeenye. Kitaaba waggaa 331 olii
akkan argadhee dhaloota biraan ga'u kan baay'ee cimsanii na gargaaraa turan isaanidha jechuudha. Maaliif hojii kana dura dhiyeessinaan jedhanii hojjetamuu qaba jedhanii eeggatamaniin booda na gargaaraatu jiranidha kan isaan lafa kanarraallee boqotanii. Kan biraan immoo namootuma mariisisuudhaan bifa mariidhaanii namootuma argadhe namoota gurguddoon buleeyyii jiranii isaan mariisisuudhaanii bira ga'ees odeeffannoo irraa fudhachuudhaan jedheera. Odeeffannoo waraabamee taa'e duraanii siidiidhaanis haa ta'u waan ittiin argachuu danda'uun kanallee argadheera. Waggoota dheeraa bakka 2-3 tokko wanta waraabamee taa'e Sheek Muhammad Rashaadiin ilma isaanii argadheera. Kwaalidiin isaan biraa barreeffama isaanii wanta isaan waraabanii dur itti fayyadamaa turanii isa biraa karaa isaallee argadheera jechuudha. Mee haalota kana keessa darbiteetti kitaaba kana maxxansitee uummata biraan kan geesse bu'aa bayii akkamii qaba? Tarii namoonni baay'een akkana kitaaba barreessuudhaaf fedhii qaban jiru. Barreessanii malee osoo maxxansiin harka isaaniitti kan qabatanii ta'an baay'een jiru. Haala akkamii keessa darbiteetti adda Askaaliin kitaaba kana uummata biraan ga'uu kan dandeesse? Ani dhugaa dubbachuu fi kitaaba kana ani yaa'u tarii warri dhiiraa akkasittiin bu'aa bayii kana keessa darbanii barreessu jedhee yaadu ani. Yeroo tokko tokko amma dubartiin waa hojjettis jedhanii warri yaadnee jiru. Isuma kaleessaa jiru. Hojii hojjetti jedhanii mee iddootti yaadamne jira. 2008 amma hojii biiroo ta'e kan hojjetamudha kan hin barbaadaa ture. Kanaaf hogganni jijjiirama waan ta'eef namoonni hin barbaanne illee jiru. Akkanni hojii biiroo ta'e hojjechuu barbaadeen tureen. Insimanne mata duree kana yeroo itti kennu itu kun hojjetame dhimma afaanii irratti itu kun dhalootaaf taa'ee maaliif hin barbaachisa kun isa baratuufis isa barsiisuufis hin barbaachisa hin jiru jechuudhaaf miti an waan hin jirre miti kan hin fide waan jiru fagoo dhiyoodha harca'ee jiru jechuudha lafa badee biraan ga'amne walitti coree anamma waan jiru walitti sassaabee jechuudha aarsaa hamaa kaffalee jechuudha kanaaf kitaabumallee yeroo naa kennamu al tokko Dr. Nagaasoo Kidaadhaan kitaaba 18 naa kennan kitaaba 18 ji'a tokkotti naa kennanii biirootti kun baadheen fideen dubasaa guuree fideeni koppii naa godha kitaabi kun argamuu hin danda'u ji'a tokkotti waa tokko fiduu qabda naan jedhanii irratti hojjennaa nama naa kennaati Halaas Yuunivarsiitiidhaas utuu irratti hojjetameetu xiinxallee jedheen fidee namni na jalaa hin qabne akkuma fideettiin fudhadhee deebi'een hojjechuu yaade maaliif jiittiin natti waan ga'aa jirtuu fi innumtuu akkan hojiin hojjenne waan na godheefin koppii immoo godhinaan jedhanii isaan irraa kitaaba sanarraa akkuma jirutti laayibrarii keessa baasanii waan natti fidanii fi nanni yamsiise dhaqee mana isaanii kitaaba ja'a nan barbaadan jedheen fuula isa jalqabaa fi isa ittaanuun koppii godhadhan jedheen suutadhii koppii godhi jedhanii dhaqeen ofuma kootii koppii godhadhe kitaaba ja'a keessaa koppii godheen isan koppii godhe kaan immoo daddabarseen moobaayiliidhaan suura kaasaa booddee zoom godhee hojjechuudhaaf irraa akka kanattiin itti fayyadame jechuudha. Ituu biiroon hojii kooti jedhee na gargaareera ta'ee jechuudha. Maaliif hin salphata naaf hin salphata ture jechuudha gaa maaliif waan qophaa taatee fiiguurraa nama sii dabalanii hojjechuun waa tokkodha. Hojii kootis jedhanii wanti kitaaba kun deeggaramuu qabuusitu deeggarame gaariidha kana qofaa miti maaliif hojii wajjiniin hojjedhaan. Anamma utuun afaanirran ture afaanirra gara soona aadaattiidha kan nageessan. In dhiisne an achi naqee jedhee hojii kana hin dhiisne yaa hojjechuun qaba'an dhaloota baratuu fi barsiisuufidha kan hin hojjedhu. Kanaaf hojiin illee natti cima. Halkan isan dubbisa saddeeffaatti isan barreessa. Guyyaa sanbataa dilbata namoota biraan ga'a. Akka carraa ta'e immoo paanaalii gurguddaa yeroo jiraatu Jimma fa'aa yeroo naqu paanaalii keessumaa kan hin irraanfanne kora idil addunyaa yeroo jalqabaatiif Jimmatti geggeeffame irratti namoota keessaaf alaan ammas irratti illee kaa'eera. Profeesar Isqeel Gabbisaa fa'aa achitti argadhe. Ifreem Isiyaaq dhiifama. Ifreem Isiyaaqiin achitti argadhe. Dr. Gammachuu fa'aa namoota baay'een achitti argadha. Achi ba'anii yeroo isaan dhimma seenaa afaanii dubbatanii dudduubatti hafeen al tokko isin hin barbaada jedha lafsaan jiran barbaadeen achitti interviyuu isaan godha jechuudha. Odeeffannoo irraa fudhadha.
achumatti bilbila isaanii fudhadheeni yoo qabaatan waan jiru naa kennu akkasittiin hojjechaa ture jechuudha. Paanaalii adda addaan deemnaa biiroon ivintii irratti hojjeta. Kana kanatti fayyadamuudhaan inni hojjechaa ture. Kana qofaa miti amma yeroo hojii irratti keessa taa'ee hojjechuu qofaa ta'uu hin taane maxxansa isaa irratti illee rakkoo guddaatu ture. Nafas mudate maxxansa irratti suuraa hedduu qaba asirratti ragaa qaba. Kitaaba biraarra kan adda isa godhu suura qaba. Maaliif ragaa wajjinidha kitaabi kun. Odeeffannoo macal jedheetu hin taane kitaabun yeroo sana barreeffamanii ragaa wajjiniin as keessa jiru waan ta'eef suuratti baay'ata. Suurrichi immoo suura kitaaba moofaadha. Interneetii irraa buusee miti an. Suuruma namoonni yeroo sana naa kennaniin suura irraa kaasee kitaaba waggaa 308 immoo harka 331 immoo harka namaarratti hin dullooma kitaabii. Kitaaba dulloomaadha. Sana suura kaasee gaafa mana maxxansaa geessu warra mana maxxansaa illee rakkiseera wantichi. Kana hojiinis dadhabuun barbaadan? Rakkiseera dadhabuun barbaadan tun taane akkasaa kam goonee hojjenne jedhanii hin laalle. Piriintuma gaafa godhanii suura isaa balleesseera. Achumatti dhiiseen immoo mana maxxansaa biraatti kenneen. Achitti kaffalteetta? Eegaa kaffaleera. Kitaaba meeqa kaffaltetti dhiiste deemte jalaa bal'aa? Kitaaba 3,000. 3,000. Achitti dhiiseen. Qarshii guddaatti baaste? Qarshii guddaan itti baasee. Achitti immoo dhiiseen ispoonsaran gaafadhe ammas. Egaa ispoonsarri yoo obsasiifatachiisa. Yeroo barbaadetti siin kennanii. Ispoonsara gaafadheen ji'a 4-5 naa kennaniiru. Ji'a 5 egaa mee hojiin hojjedhattee mee ilaali. Waa tokko eegumtiyyuu kun qorumsa hamaadha kun. Kanaaf namni eega murteessee mootuu dafee murteessee namaa kennee hojiin hojjetamee faana eegarra. Kun anaanis qorumsa hamaadhatti ta'eera maaliif ji'a 4 maal godhuun jedha bakka. Yoo hin taate hin ta'u yoo hin taate immoo dafanii kennanii hojiin utuu hojjetame kan jedhu tokko yaadaan ture maaliif egaa tarii hojimaatuma ta'uu danda'a. Ana takka itti yaade maleessa. Namoonni baay'eenis komii qabu akkuma kee kana amma kallattii adda addaatiin waanuma aartii Oromoo kana irratti gaafa haasofsisnu dhimma ispoonsaraa wal qabatee fedhiin aartii Oromoo kana guddisuuf dhaabbileen jiranis fedhiin qabanii akkuma argitu kana nama deddeebisuu jira jedhu. Inni kuni ani akkuma dhaamsaatti as keessatti hin argee dur namni maaliif Oromoo komatan jedhaani. Naaf hin barreessine jetteemu. Maaliifitu nama gargaaranii kitaaba bitanii maamaaf kana jedhuun jedha. Yeroo tokko yeroo ilaaltu naannoo danqa dubbachuu. Garuu wal bira dhaabbatanii kan jedhudha. Booddee dhaamsa irratti illee nan haasa'a. Na danqeera naan ispoonsara deebi'eentinii jedheen. Garuu kitaaba kana deebi'een 1,000 sirnaan suuraa achi keessa jiru. Ogeessaan keessaa bahee suurri isaa qofaatti filooppiidhaanis hojjedha jedhe gaanii ogummaa kanaa hin qabu barreessuu malee afaan barsiisuu malee hojjetee akka mul'achuu danda'utti barreeffamni suurricha keessaa akka inni mul'achuu danda'utti ba'ee jira. Gama tokkoon bu'aa ba'ii yoo jiraate immoo asiin ga'eetti milkaa'eera. Silas immoo wanti tolatti dhufu hin jiru. Waa tokko tolatti finna jennee eeggachuun nurra hin jiru jechuudha. Mana maxxansaa kanarratti gaafa laallu hin jiru maalidha manni maxxansaa isaa hin beekamu maaliif tara iccitii qabamu kun? Iccitiillee hin qabu. Egaa manni maxxansaa tokko irratti hin barreessu natti fakkaata. Kanuma natti fakkaata. Kanaaf manni maxxansaa isaa irratti kaa'amee hin jiru. Garuu beeka mana maxxansaa isaa isa akka ta'e maaliif kaffaltii kennee. Hin gaafanneeni? Hin gaafanne maaliif kitaabni jalaa badee akka kanatti gaarii godhee natti kennuu isaa dhugaan seeni. Kitaaba kooma tokkodha kan inni naa kenne gara fuulduraatti inni kun gurgurame kitaaba 5,000 maxxanseen dhaloota biraan ga'a jedheen yaadaan jiraan. Kitaabni bu'uura barreeffamaa afaan Oromoo jedhu kuni waalta'iinsa afaan Oromoo keessatti ogbarruu afaan Oromoo guddisuu keessatti gahee akkamii qaba jettee yaaddaati? Ogbarruu afaan Oromoo guddisuu keessatti amma fakkeenyaaf amma keessumaa barsiisota afaan barsiisanii waan gargarii barsiisaa turre. Amma afaan Oromoo yoon barsiifamuu jalqabee qubeen ittiin barreeffame maanni yoo jette waan adda addaa barsiisaa turre. Anis barsiiftuu afaaniin ture. Amma garuu kitaabni kun qorannoon deeggaramee ragaa wajjiniin ragaa barreeffame yeroo si wajjiniin yoon barreeffame maddi qubee laatinii maal kan jedhu qubee laatiniitiin afaan Oromoo yoon barreeffamuu jalqabe kan jedhu barreeffama sana waliin illee jira waan ta'eef
hojii guddaa hojjeta jedhee yaada. Warreen afaan barsiisaniif, afaan baratanii fi afaan guutanii barsiisuu danda'u. Waan bifa wal fakkaatuun barsiisuu dandeenya kana booddee hanumtuutuun gara barsiisutti deebi'ee kana fudhadhee kan natti tolaa jiru sitti himuu hin danda'u amma gara sana nawwaa jira amma. Kanaaf sirriitti dhaloota barsiisuu dandeenya. Borimmoo dhaloota nuyi barsiifnu kanarraa kitaaba asii keessaa tokko fudhatee qorannoo geggeessuu danda'a, hojii guddaa hojjechuu danda'a. Ka'umsa qorannoon ta'a kitaabi kuni. Kanarra immoo hojii guddaan hojjetamuu hin danda'a. Egaa kanaan guddina afaan Oromootiif bu'uura guddaadha jedheen akkuma maqaasaa bu'uura barreeffama afaan Oromoo bu'uura hin ta'a jedhee yaada. Ka'umsa qorannoo siin ta'a waan ta'eef isa kanaaf gama waaltinaatiin hojii guddaa hin hojjeta jedhee yaada. As keessallee waa tuqeera kitaaba lammaffaa barreessaa jira. Qubeellaatiin yoon barreeffamuu jalqabe qofaatu hin taane afaan numti Oromoo yookaan immoo yoom barsiifamuu jalqabe barsiisumti immoo yoom barsiifamuu jalqabe kan jedhu argadheera kitaaba kana keessaan argadhe waan ta'eef eenyuun jalqabe kan jedhu uummata Oromootiin waan ta'eef amma sattaan nu san barreessaa jechuudha. Amma nuun amma qadaamaawii Minilik bara 1905 qorannoo kana keessatti bara 1987 afaan Oromoo Onesmoos fa'aa barsiisuu jalqabaniiru. Aasterii fi Ganameen Dilboo haadhi manaansaa bara 1980 keessa barsiisaa ture inni achitti isaan barsiisee Boojjitti bara 1887 bara 18 amma duwwaa lamaatti Boojji Karkarrootti afaan barsiifamaa tureera jechuudha. Afaan Oromoo barsiisaa turaniiru. Bara 18 duwwaa afurii Boojjitti afaan dhiifama amma duwwaa lamaatti Boojji Karkarroottidha. Najjootti amma 19 duwwaa afuriitti Onesmoos achitti barsiisaa ture. Achi gaafa ari'aman Asterfaa wajjiniin bara 19 duwwaa afur immoo asitti barsiisaa turan. Onesmoos mana barumsaa warra dhiiraa barsiisa. Aster Gannoo immoo mana barumsaa shamarraanii barsiifti turte. Naannoo Burqaa Jaatoo mana barumsaa jedhamutti iddoo isaallee natti argisiisanii odeeffannoo fudhadheera. Lafsaatti barsiisaa turanii. Eessa kun? Naqamteetti barsiisaa turaniiru bara 19 duwwaa afur barsiisaa turan. Egaa innasii kun duwwaa 5dha. Kanaafiyyuu itti fufa kitaabi kuni. Yoon barsiifamuu jalqabees kanas kunis gabbatee kanatti fufa. Barsiisuun eenyurraa jalqabe? Adeemsi isaallee itti fufa jechuudha. Seenaa dhugaa kana jiru kana bara 1860 keessa afaan Oromootiin waa barraa'ee jira waan jedhu odeeffannoo akkasii namni hangas maran beeku. Isuma bara 1980 keessa baay'een keenya kan dubbannu jechuudha. Kanaaf waan turedha adeemsa keessa fudhatamummaan dhabuurraan kan ka'e mootummoonni dhufanii darban afaan Oromootii fi guddina afaan Oromoo irratti xiyyeeffannaan isaan qaban ilaalchi isaan qaban badaa waan ta'eef dudduubatti kan deebi'edha malee waan silaa dheeraa deemuu danda'u ture kana caalaa afaan Oromoo akka ta'e dhugaa dubbachuuf bu'uurri barreeffama afaan Oromoo waan baay'ee nama barsiisa waan gaariidha itti fufee waan hojjetamuu qabudha. Biiroo Aadaa fi Turizimii keessattis egaa ogeettii afaanii ta'uudhaan hojjechaa jirta. Gama sanaan waan afaanii kanarratti hojii hojjechaa jirtan maal fakkaatame? Gaariidha. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akkuma maqaasaa dhimma aadaa dhimma turizimii irratti hojii guddaa hojjeta. Ani damee aadaa jaladha kan hin jiru. Damee aadaa jala misoomni afaanii jira, aartiin jira, soonni aadaa hambaan jiru jechuudha. Isa kanarratti hojii gurguddaa hojjeta. Gama afaaniittis deebisee sitti immoo fi gama afaaniitiin kitaabni namoonni barreessanii dhuunfaadhaanis fidanii akka biiroottis hojii guddaa irratti hojjenna. Kan nama dhuunfaas hin gulaalla. Deeggarsa ogummaan laannaa jechuudha. Gama afaaniitiin waan jiru jechuudha. Kana qofaa immoo miti manni kitaaballee nu jala waan jiruufi godina keenyaa fi magaalotaan dhaloonni kitaabaa bifa salphaadhaan argachuu akka ni danda'uuf dhaloonni olumaa gadi mana barumsaallee xumuree hojii dhabee jiru kitaaba dubbisee illee bor barreessuudhaaf akka inni of qopheessuu fi barattoonni illee dabalata barnootaa akka argatanii fi kitaaba namoota dhuunfaa dhaabbilee dhuunfaa
mootummaa miti mootummaarrillee guurreeti akka isaan bifa salphaan argatan hin goona. Walumaa galatti gama misooma afaaniitiin hojiiwwan hojjetaman irratti hin hojjenna. Qophii karkulamii irratti illee biiroon aadaa fi turizimii nama biirooma keessa taa'e 2010 kitaaba kutaa tokko amma furiitti afaan Oromoo qophaa'e irratti hirmaadheen kan kutaa sadaffaa irratti qophii isaa irratti hojjedheen ture jechuudha. Egaa qophii sirna barnootaa irratti illee qindoominaan biiroo adda addaa wajjiniini sektaroota adda addaa wajjiniini dhaabbilee adda addaa wajjiniini nama dhuunfaa wajjiniini biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa hojii guddaadha kan inni hojjetu. Sochii gaarii qabna. Kitaaba kana gulaaluu keessatti Piroofeesar Tasammataa Wayyeessaas asirratti akka jiranidha. Mee eenyu faatu siif gulaalee maal siin jedhan dubdeebiin isaanii namoota biyya kanaaf afaan aadaa eenyummaa saba kanaatiif gahee guddaa taphatanidha kan asirratti gulaallee keessatti siif hirmaatanii jiranii. Dubdeebii isaan siif kennan akkam ture? Baay'ee gaariidha. Gaariidha jedhaniiti akkan hojjedhu jedhaniiti na bira dhaabbachaa turan. Yeroo nan gidduutti dagadhullee ofuma isaaniitu eessa geesse maal goote naan jedhu. Maaliif hojjetamee xumuramuu qaba wanti kun waan gaarii jalqabdee naan jedhu. Jalqabbii gaariidha hojjetamuu qabu. Dhimma afaanii irratti illee nan yaadadha yoo namni isaan gaafachuu deeme anaanidha kan isaanii dhaqaa ishee gaafadha jedhu turan. Piroofeesar Tasammataa fi Dooktar Xilaawuni ishee bira deemaa jedhu. OBN hojii adda addaa yeroo hojjetan natti erganii beeku 2012 isaaniin gaafachuu deemanii dookumentarii fiilmii Ayilee Fidaa hojjechuu dhaqaniitu isaan gaafannaan dhaqee ishee gaafadhu naan jedhanii gaafa dhufee na gaafatu ogeessi kaameraan fi gaazexeessaan gaafa dhufee na gaafatu dhimma Ayilee irratti gaafan kennuuf odeeffannoo eessaa fiddee naan jedhe qorannoon hojjechaa jira. Andoo eebadis biraan deemu kan mana hojjedha jedhe guyyaa biraan naa kenni jedheen anaa dhufuutti illee OBN waraabanii dhiyeessanii turan jechuudha qorannoo koo kana. Kanaaf jarreen iddoo kana baay'ee hojii hojjetamaa jirutti waan gammadaniif waa tokko baasii tokko malee gama seenaatiin bara qaba. Gama afaaniitiinis waan jiru jira. Piroofeesar Tasammaan gama seenaatiin wantoota jiran baay'ee na gargaaraa turanii. Dooktar Xilaawun nuffii tokko malee mata duree isaa filachuurraa kaasee hanga kitaaba kana ta'e achi aspooti na gargaaraniiru. Obbo Geetaachoo Rabbirraa kitaaba kana jalqabaa kaasee jechuudha. Kitaaba kana gulaaluudhaan amma maxxanfamee ba'utti illee hojii guddaadha kan inni utuun nuffiin yeroo isaa aarsaa godhee kan isaan na gargaaran ana qofaa miti kan hojjete. Keessumaa Geetaachoo Rabbirraa nama kitaaba 8-9 barreessee yeroon digirii lammaffaa irrattidha isaa wajjin kan wal barre. Daree tokko barannee isa dura garuu utuun isaan bariin kitaaba isaan beekan tureen. Abbaa furtuuti gaafa jedhanii natti tole inni. Barataa cimaadhas immoo yeroo barannu. Kanaaf barreessaa cimaadhas kitaaba isaa keessatti. Kanaaf kanallee akka inni na deeggaru gaafadhee ni nan dinne. Hojii kana amma dhumaatti amma ni kitaaba ta'e achi as ba'utti na bira dhaabbatee kana qofaa miti akkuma sila sii kaasee waan hin dagachuu hin dandeenye. Ituu wajjiniin hojjedhu kitaaba naa gumaachanii lafa kanarraa kan boqotan addumaan kan hin galateeffachuu barbaadu. Dhalootaaf wanta dagatamuu hin dandeenye kan buusan. Amma har'atuuni Dooktar Nagaasoo Gidaadaatti deebi'ee kitaaba sana arguu hin danda'an. Kaleessa biraa fudhadheeraa. Sanirraan fuudhee barreesse. Egaa waa tokko yeroo mijiruutti yeroo ta'utti hojjetanii dhalootaaf hin ga'a kan jedhullee keessa kootti horee jira jechuudha. Isaaniin waan hin dagadhu miti keessa kootti yeroo hundumaa jechuudha. Abbaa koo caalallee gaafsaan du'an baay'ee natti dhaga'ame anaan. Kanaaf hojii guddaadha kan isaan as keessatti hojjetanii. Kitaaba naa gumaachuu qofaa miti. Akkamittiin afaan kun filatamee eenyuuf filatee eessatti filatanii akkamitti filatan kan jedhullee gara fuulduraatti gabbisee kan itti dabalu ta'a. Odeeffannoo ga'aan isaanirraa fudhadheera. Odeeffannoo guddaa naa kennanii hanga isa kanaatti isaan harkaan fudhadhee namoonni deebi'anii maxxansanillee namoonni qarshiidhaan keessuma dagachuu hin dandeenye gaafa kitaabi koo akkas ta'u duraan maatii harkaan fuudhee hiriyoota koo harkaa fuudhee maxxanse badaa baay'ee isaaniittuu hin himne akka inni jalaa badde baankii gamtaa
Oromiyaa isa kana ispoonsara isaantu naa ta'e isaantu na gargaaree nan deebi'ee maxxansee isaaniin ammatu isaan naan laannee anama deebi'ee bakka aarii biraadhaan dhiiseeraa jechuudha. Kanaaf kitaabi kun kitaaba ta'ee dhaloota biraa akka ga'uu fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa gumaacha maallaqa kanaaf taasisaniini dhalootaaf eenyummaa dhalootaatii fi dhaloonni illee akka inni kana argatuuf hojii guddaa hojjetaniiru. Gamanumaan isaanii guddaa galateeffachuun barbaada. Kitaaba kana namoonni dubbisuu barbaadan eessaa argachuu danda'u? Kitaaba kana bilbila koo yoon kenne ammaaf kanan jenne kitaabi badee muraasadha kan maxxansamee jiru. Gara fuulduraatti galii kanarraan argameeni 4,500 6,000 xiqqoo isheen irratee jira. Tu baankii hojii gamtaa Oromiyaa naan gumaachine rakkisaa ture yeroo sana waan na qaqqabaniif qarshii xiqqoo miti qarshii guddaadhaan kan inni suura waan qabuufi kanaaf ammaan harka jira. Bilbila koo fudhachuu danda'u. Asumaan bilbila koo itti meessi. Danda'ama. Bilbilli koo Duwwaa 9 17 84 61 71 yoo naa bilbilanii amma guutuusaa deebi'ee maxxansee jechuudha. Bakka itti argachuu danda'an kaa'utti kanaan argachuu hin danda'u kitaaba kana. Kitaaba barreessaan jira jettee gara fuulduraatti maaliin si eegduudhaa fi kitaabaan dhufaan jiraadha. Daawwattoota qophii kana daawwachaa jiranii fi dhaamsaatti dhaamtu mudannoo yoo ta'es mudannoo kana keessatti mudatanis yoo jiraate waan naaf yoo jiraate nu qooda dhaamsas nuuf dhaamuu dandeessa. Haa ta'u dhaamsan qabu ani dhaloonni kitaabi kun bira ga'ee kitaaba kana ammayyuu ganaa waan hedduu tafaanii iimeelii asirra kaa'een jira. Kitaaba kanaaf yaada akkanaa kennan yaada kitaaba kana gabbisuus yaada fooyyessuus maaliif kanaan ga'aa miti kitaabi kun itti fufa maxxansa lammaffaa isaa irratti fooyyessee gabbisee baasuu ammallee fedhii guddaa waan an qabuu fi dhaamsa kanaan qabaa. Kan biraa immoo dhaloonni keessumaa uummanni Oromoo hojii walii wal bira dhaabachuun gaariidha. Maaliif namni tokko irraa namni lama wal deeggaruu danda'a waan ta'eef uummanni Oromoo amala wal bira dhaabbachuutu qabaate. Amma yoo jiraate bilbiluma yoo itti gaafa bilbiltu utuu si jalaa kaasanii hin ta'uu waa tokkodha jechuudha. Lammata immoo wal jalaa qabu dirqama miti gumaacha waliif kennuun. Yoo jiraate waliif gumaachuu hin jiru yoo ta'e immoo rakkoo akkasii jira jedhanii wal jala yoo qaban maaliif namni hojii hojjetu mogoleeti isa bu'aa waan ta'eef wal deeggaruun murteessaadha. Namni tokko fiigee eessa ga'uu hin danda'u. Hojii dhalootaan hojjedha yoo jette qophaa kee waa tokko gochuu hin dandeessu argeera nas keessatti. Kanaaf wal bira dhaabachuu isa jedhu dhaamsan qabaa. Dhaamsan kan biraa qabu immoo dhaloonni adubbisan kitaaba kana adubbisanii. Kana qofaa miti kitaabuma jiran amala dubbisuu hin qabnu. Anumarraa kaasee dhaloonni yoo dubbisneet waa hojjechuu dandeenya. Kitaabuma seenaas afaanis kan biroos bitachuudhaan illee gumaachaa godhan. Maaliif namni sun bor fooyyessuu danda'a, maxxansuu danda'a, dhaloota bira darbaa ga'uu danda'a jechuudha. Binnee ofii keenyaan dubbisnu yoo ta'e illee namaaf haa kenninu, dhalootaaf haa kenninu jechuudha. Dhaamsa kanan qaba. Dhaamsi inni dhumaan qabu immoo dubarri yoo hojii hojjetanii hojii guddaa hojjechuu danda'u waan ta'eef wantoota baay'eetu karaatti isaan dhaaba. Dubarri hojii hojjetanii hojii guddaa hojjetu waan ta'eef kan jedhuun dhaamsa qaba. Maaliif amma Asteer Oromoo barattuu jalqabaati. Oromoo barreessituu jalqabaati. Namoonni barreessan jiru. Garuu dubara barreessitu badaan argettu kitaaba kana keessatti ani amma ammaatti gama afaaniitiin isheen argee seenaa irratti baay'ee namoonni hin barreessu barreessanii
isa jedhudha. Egaa wanta hedduudha kan kitaabni kun qabatee jiru isaa qabnu keessatti kana hundumaa dubbannee hin dandeenyu ka'umsi bu'uura afaan Oromoo yoom ture qubeen afaan Oromootiin barreessuun yoom eegalee kan jedhu seenaa hedduu as keessatti argattu kanaaf osoo dubbistanii dhugaa dubbachuudhaaf dhaloonni waan baay'ee irraa barataa jedheen yaada gamuma kanaan immoo adde Askaaleen wanta bareedaa akkanaa kana seenaa ragaadhaan qindeeffattee uummata biraan ga'uu keetiif guddaa galateeffachuu fedha gara fuulduraattis hojii kana caalu akka dhuftu abdii guddaan qaba istuudiyoo keenyatti si afeerree gaaffiif deebii waliin taasisnuuf eeyyamamtu waan taate yeroo hojii qabdurraa nuuf qooddee asitti waan argamteef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa si galateeffachuu fedha. Leensatillee guddaa iddoo kanatti na affeeruu keetiif galatoomi siin jedha. Ayyee ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti barreessituu adde Askaalee waliin taasisne kana fakkaata. Kitaabni kun egaa seenaa guddaa of keessaa qaba. Yoo dubbistanii keessumaa qubeen afaan Oromoo yoom barreeffamu eegalee maaliin barreeffamaa ture kan jedhu seenaa akkamii akka of keessaa qabu. Hayyoonni keenyas gahee gurguddaa akka isaan as keessatti baanidha. Kitaabni kun kan isin itti himu. Kanaaf egaa kitaaba kana dubbisuudhaan akkasumas ammoo kitaaba kanarraa irratti yaadas yoo qabaattan qeeqas yoo qabaattan naangaa jettee jirti adde Askaaleen ittiin ga'uu qabna wal jajjabeessuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna dubbisuudhaanis dhaamsa see ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aa asuma irratti goolabaa qopheessuun kan isin biraan ga'e Alleensaa Fufaatii nagaan nuuf tura. Ulfaadhaa. Galatoomaa jenneerra.